amma lolli dhaabbate kam taatan gaa eenyu galatoomaa isiniin jamee naayima sila oromoo sagalee taatanii oromoo dhumu jirtu tan jawween poosti godhu tanaa sagalee taatanii oromoon galatoomaa yaa diyaasporaa keenya yaa ummata kiyya arra sagalee naa taatanii naa sagalee hin qabne sagalee naa taatanii jette oromoon isin galatoonfate meemme eenyu isin galatoonfata gaanaa himaame Israa'el immoo xiqqoo dallanneeti dubbachuullee dhabne ummata hidhamtuuf ummata rakkattuuf ummata dararamtuuf ummata cinqamtuuf kana gartee hawaan biroo keessa oolu kana hoggii ilaaltu xiqqisho qalbii si caphasi jedhee dhiiru maalumaa fi sabuma akkamii fi du'eefaa jechuu sabuma akkamii fi gartee jaallan keenya kun hidhamanii amma fakkeenyaaf Taayyee Danda'a silaa faarsee bulaa ta'e har'a Taayyeen fooqii meeqa qaba makiinaa meeqa naanneeffama sigalee ay abbootii gadaa karaa shanamee saba kiyya xiqqaate aadaa tiyya salphifamte oromoo xiqqaate oromoo waan qabsooyte hongoyte shayxaanaan hongoyte abadan taa'ee hongoo tana dhiiga oromoo waliin hin dhugu jeeti gartee nama siif sagalee ta'e sila halkanii guyyaa dalagaa godhattee goota koo godhachuu qabda hayatullah sak deeggaruun akkuma jiru ta'e jabaa nama hunda deeggara nyaata nyaus warri deeggartaniis akkuma gartee jiru ta'e sila iftu duraa soddaan hambaa jette oromoon osoon teetii du'aa jirtu buqqaa jirtu gara sutaaluun isinirran turre rabbinu waaqa ceelchuun ta Iraan gaanii dubbanna silaawe xiqqoo ta Iraanii fi ta Israa'el tana dubbattan malee qimama jedhanii iddoo sana sii galee ooroo Iraanii fi ooroo Israa'el sii galee isin mee sheer godha walii daddabarsaadha Ameerikaan afaanuma dheengadda winning regime change Trump gatutaalee jeesanii fi Israa'elis mootummaa hayatullah tana darbineeti tabiroo dhaabna jeeni sii galee arra gartee winning fire lola dhaabu barbaanna nageenyi bu'ee baga gammaddan baga gammanne baga nu dhooytan sii galee jabaan gabbara haadhaaf falmataa jan oromoon hoggii mammaayitu sii galee haadhatiyya tana nikaa godhuun hin ta'u jeetuma haadhuma dullattii tana bar abadan haadhatiyya tana nikaa godhuun hin ta'u aboo haanurraa usu gurbaa kanaamee waatti kennaa jan sii galee fuudhatee kuti laafaan ammoo gabbara obboleettiituu dhabaa jan akkasila dhiiraan jabaattee as baateeti waan itti yaadanii fi waan irratti geggeessaa turan hunda firraa falmitee jechu sii galee sanii fi arra Ameerikaan hundi baga nu rukuttee baga akka feete nu gootee jetteeni gartee harka kennitee fi ajaa'iba addunyaa tana ajaa'ibuma garraa bara ajaa'ibuma garraa mee isin sheer godha walii daddabarsaa dafaatime sagalee teenya sheer godhuun akka waan suwaabaati maaliif nama faarsaan jirru nama tokko gaqqabnee tokko ol qabaan jirru ummata keenyaa fi sagalee ta'u jirra akka waan suwaabaati an dhugaan siima sigalee misooma kijibaa faarsaan jirru nama kijibaan ummata keenya fixaa jiru faarsaan jirru sagalee dhugaa tana sheer godhuun garuu akka suwaabattiin sii lakkaawaan sigalee akka suwaabattiin sii lakkaawa rabbiilleen akkasumatti isin haa lakkaawun jedha amma gara sagantaan dhufeefittiin seena duursa ozoon sagantaa tiyyattiin seenne dubbii oowwitu addunyaa wajjis deemuu qabna dubbii oowwitu Iraanii fi Israa'elitti taate tanarraa eenyuutu injifannoon galee yoo kan jennu taate walii galatti namni injifannoon gale Iraanii jechu Iraaniin baga gammaddan baga gammannee jechu oroo Iraan oromoonni Iraan deeggaruu turrees anarraa eegali nu hundinuu injifannoon galle injifannoo oromootiis rabbitti aansu akkuma Iraan galtetti dheengadda akkuma beekamu aboo Israa'el gadhaab yaaboo hasirra dhiiraatiis ni jira gadhaab bozuun janii Israa'el tun akkuma ijoollee gartee narraa himi ijoollee gaazaa tanaan Iraaniis godha jettee kaatee xulluk jettee waddaattee oriyaa qottee abboleessu
dhayxeeti azaaba taa'u keessa seentee jechuudha. Amma keessaa ba'uun qiyaamaan itti baatee Ameerikaan hundi baganu dhoo ittee galatoomi jetteen si galee amma lolli dhaabbatee jira jechuudha. Lolli dhaabbatuuf deema. Warri gaa Ooroo Iraan taatanii wal fixaa turtan amma gaa nama walitti isin araarsu barbaadadhaa isinis. Kadheen gadda gama baatanii wal arrabsaa turtan. Mee namuma walitti isin araarsu barbaadadhaa jechuudha. Akkuma beekamu lolli addunyaadhaa gartee shiraan guutamtee jirti jechuudha addunyaan tun. Ameerikaan dheengadda Iraaniin dha'uu deema jettee osoo hin dhayin dura guyyaa 4 dura beeksisanii jiran amma iccitiin Ameerikaa jalaa baate siigale. Maaliif beeksisuma qabaniiru jechuudha. Maaliif beeksisan carariin ichirraa baatu summiin wanti Iraan hojjette sun yoo dhawamte Suudiin teenyatunis hinaftu naannoon sunuu qilleensini faalamaa jechuudha. Dirqama qabdi Ameerikaan waan kana beeksisuuf dha'uuf yaana. Dirqama dha'uu qabdi maas. Tujjaarran ekonomii biyya tanaa sossoosan abbootiin qabeenya warri gartee mootummaa Ameerikaa kana utubanii dhaabbatan ijoollee Israa'elootaati jechuudha. Amma Magdaanos jedhanii jira. Manni nyaataa kun Pepsi, Coca, Marree warri gartee kaampaaniin gurguddaan warri aktariin filimootaa kun hundinuu ijoollee Israa'elootaati jechuudha. Warri gartee qabeenya guddaa harkaa qaban biyya tanatti addunyuma tanaa even Iraan keessatti illee warri qabeenya guddaa qaban Israa'eloota kana waan ta'eef filmaata Trump illee gahee guddaa taphate. Dhugaadhaan gahee guddaa taphateef Israa'eloota kana jechuudha. Saniifuu jara kana jalaa diduun danda'u bombii teessan kararraa meeshaa jeeni sigale. Maaliif wanni sun dhaawamummaa hin qabdu. Silaa osoo waliigalteen jiraatte osoo waliigalteen Iraanii fi amma Ameerikaa faa jidduu jiraatte fuudhaniiti suutaan qilleensa keessaa yaasaa bakka gartee goda Arsenaal itti baysan kana naqaniiti ichi suutaan baysanii akkasitti balleessan malee amma dhufteetuma yoo bombii irra buufte naannoon sun guutuun ni faalamti jechuudha. Naannoon sun guutuun ni faalamti waan ta'eef wanna san kararraa fuudhaa jeeni itti dawwaleeti marhaba jeaniiti wanna kararraa fuudhanii kararraa maysanii dachii guddoo tumaa turee jechuudha. Waan san gatu taalleeti duubaa yoo viidiyoo tiyata dabarte yaadattan Ameerikaan dachuma tumtee addachaatee jeetiin himee ture. Israa'el jalaa saaxiltee jechuudha. Ballee isofoonii riyyannaan saanii bakti. Ameerikaa amanuu dadhabdee kalee ifiitumaa turte dhayite. Bakki sun hin tuqabnee jechuu harkisiisa. Ameerikaanu bombiin barbadeessine baga gammanne jedhanii nyaata nyaawun hundi dhaqee du'aayii godhee wanni hundi taate hay. Maal godhanii maaborummaa duubaa Ameerikaa duubaa deebi'anii hay. Sheeyiticha amanuu dadhabuudha laa. Israa'el maal taate duubaa dhayiteetti bakki sun nan quubsine wanni Ameerikaan goote isiin quubsine jechuudha. Duubaatumaa oolte jechuudha. Maaliif dubbiin hin quubsine jechuudha harkisiifti. Wanni sun hin dhaawamne. Wanni Iraan wanni kiyya takkanarraan dhaawamne. Wanni kiyyanarraan tuqamne. Kijiba wanni afuufamu hundi kijiba jettee Iraan ibsa baafte sun dhugaa taate jechuudha. Maaliif gowwaan hoggi wayin dhawajee keessatti fidhafa. Israa'el daranuu wayidooyne jettee dhayxee hiccitii Iraanii waan Iraan gartee ibsa Iraan baafte san puruuf goote jechuudha. Maaliin Ameerikaa amanuu dadhabdeeti waan Ameerikaan barbadeessee mancaasee baga gammaddan jee uummata Ameerikaa hundaan televiziyoona hundaan asiinutti kalee deebiteetti oolte jechuudha. Hay duraanuu dadhabee jetteeti Ameerikaatti yaamte. Duraanuu an hin danda'u jettee Ameerikaatti yaammatte maaltu si deebise? Wanni sun hin tuqamne. Sigale? Wanni sun kijiba hin tuqamne jechuudha harkisiifti jechuudha. Dubbiin bara akkana jetti. Sigale? Nuti hoggii xiinxalluun keenyatti gaa isin akkatti xiinxaltammee isinis yaadanii kennattanii an akka xiinxala kiyyatti waan takka amma deebitee yoo gartee nama duubaa laalte waan san shakkirraa qabda. Ameerikumarraa shakkii qabdi jechuudha Israa'el sigale.
Ameeriku barraa shakkitee duuba reetee tumuu turte wanni kun Tiraampi kajoolleeti amala biyyi qabanii aarasii galee Tiraampi waa hundaa usii beeka jechuun qabda ati goote jechuun qabda beekaan akka keetiin jiru bar lafumaa Ameerikaa ta'ee rabbi Tiraampi kana irraa qaqqabe malee yoo ati akka dhuunfattu arabsite manasii dhufaa baruulee fudhate sii galee nama addunyaarraa mootii arraban jaalanne mootii qeeqan jaalanne abiyyii fi sheeyxaanticha Itoophiyaa sanii fi sheeyxaanticha keenya ka Ameerikaa kanaan arkee jechuudha sii galee qeeqan jaalatan tokkollee sii galee faaruu malee faaruu rorroobsuu malee hin jaalatan soo duubaa gartee Iraan Israa'el deebiteeti duubaa dubbii ifa baaftee jechuudha maaliif duubaa deebitee dhawuun waan dhiirti dhayitee dhawite waan dheengaddaa'u bombuu hin qabnu rabbi Muhammadi yoo amante khoonu irraa dhayi janiini dhaqee namichi kun bileena meeqa baasee dhaye isiin kalee maaliif ichi deebiti wanni Ameerikaan goote isiin quubsinee jechuudha wanti hin tuqamnee jechuudha kitaabni keenya kan nuti ilaalle kitaabul jismi haasa wal sahiih jaana rabni sahiihaa jechuudha itti aansuudhaan Israa'el Iraan akkuma dhaadatte ni khafalattee jechuudha ni dhooyinaa akkuma Ameerikaan itti himte sani ummanni Iraan kun nan dhiisu angaamotii kijibaa ta'uu hin barbaadu waan inni godha jeniin godhaati beezii sadiin dha'uu deemaa sadeenirra ijoollee karaarraa meesii jettee Ameerika dawwaltee laala addunyaan bar filima siyaasaa jechuun filima bar zigalee hoggichi as darbitu jarri keenya qoloo jala ciree yaa'u kun gaawwayii hafe araboonni kun ibsa baasuudhaan isaan maal siyaan iccitiis Ameerikaan itti nimtu bar Ameerikaan icciti itti nimtu zigalee ni tuffatti amma Suudii fa Qatar maarree warra maallaqa irraa cortu kana ni tuffatti Ameerikaan Iraan irra qabajji namni hundi jaba kabajaa beek Iraan irra kabajji waan ta'eef ni tuffi icciti itti nimtu ganaa bakka lollitti fufuutaa eega dhaqanii beezii Ameerikaa tuqan Ameerikaan gatii kafalchiisuu teeysi nuti Ameerikaa wajji dhaabbanne jee beerree keenya ka Ameerikaa kun diriyaa lafarraa harkisaa utaalee ibsa baasisii galee dubbiin akkas hin taane ififuu hoggii Tiraampi galatoonfatu ni rifatanii waay yaa rabbii haaliqa nuti gaa akka gartee nurra laalle jechuu fi dhaynee waa dubbanne namichi Tiraampi galatoonfatee dubbiin akkamiin amma dhufte namoonni keenya irra guddaa an hoggiin taa'ee laalu waan takkaan na dhagahame waan bombii ijoollee Falasxiin irra darbamtu tana namni kafalu Suudii Arabiyaa beeku Suudii Arabiyaan maallaqa kana isaa fiddiyoo jam maallaqaati hajji jetteechi guurtu kana hunda deebisanii bombiidhaan bitanii gartee ijoollee Falasxiin san irratti buusu jiranii waan kun gaa shari'aa hedduu keessan beeku kitaabul jismi irratti hin garre madura kitaaba keenya kana irratti amantii muslimaa kana irratti mee akkamii sheekutii gaafadhaa waan kana hajjii tana irratti maallaqa guddaa dhangalaasu jira jechuudha maallaqi dhangala'u kun Ameerikaatti as deebi'eeti Israa'elii bombii bitee ijoollee Falasxiin san ficcisiisu jira jechuudha hoteela kana baaftaa umra jettee deemta maallaqa guddaa sirraa walii qabu jiran kana haareetti deebisaniiti maallaqni kun gartee baankii Ameerikaa galeeti Ameerikaan asii fuutee Israa'elii bombiin ergu jirti jechuudha waan kana mee isin warri sheekotiin akka gaariitti waa hunda isin duraan tuttu'inu gartee an akka utaalee namni guun haram dalagu jirtan maarre jeewu kana juun natti ulfaatte waan rabbii tana suutarraa deemuu qabda sigalee waan rabbii tana suutarraa deemuu qabda waan ta'eef waan Suudiin godhu jirtu tana mee isin suutumatti laalaati sheekotiinis fatwaa itti nuu kennaa jechuudha soo akkasitti jabaan gabbaraadhaaf falmata jennee Iraan waan caangaltee jirti jechuudha gabaabdutti biitti amata 40 beekadhu Iraan wanni nama ajaa'ibsiifte amata 40 ol amata haga 50 ga'u uguraatu irra jira ittiin bitina ittiin gurgurinaa jechuudha irra jira beekadhu Israa'el Ameerikaan halkanii guyyaa Awurooppaan halkanii guyyaa Ingiliz halkanii guyyaa Austraaliyaan halkanii guyyaa
araboonni kun guutuun qabeenya guutuu halkanii guyyaatti ichi guurantun teknooloojiin amma dhufte jaan Israa'el jirti. bar xayyaarri Iraan qabdu ha ummata fe'ee deemuu eletiree dullootaa tokkon garree hoggii midhaan fe'ate gaaza kana hoggii joo hafuura gurraacha tokko duubaan darbu xayyaarri isaaniitu xayyaara akkasiiti. Iraan teknooloojiin akkasi duuba jirtu san hay akkamitti Israa'el akkana goote addunyaan haga amma dhiiru kawuma qoran Iraan biyya siina nutti ndiiftu jabinni kana kun eeysaa dhufe jarri kun osoo dhugumaan sekshinarra keenye kana qabu baanne super powerummaa unurraa fudhataa jetteeti ma xiinxaltoonni isaanii ma miidiyaan Ameerikaa irra guddaa wanni dubbachaa jiru haaw akkamitti ta'uu danda'ee wanni kun si'ela nama hundatti ajaa'iba ta'e duraan akkuma arabatti haa halkanuma tokkoo fi lamatti Israa'el guysiteetuma qaqqabdee imaamarraa guurtee fiddisee namni hundi si'ela. Oggii dhayitee isin nam kudhan ajjeefne maarree geenye miitirkishoo geenye enne qabannu yaabo areeduma hayaatollaa kana khadiigaan faalame kana yaa rabbi gaame TV irraa ija qabachuun hin taatu beeyta kanumaan arkuutu rabbiin tokkichi nu sattareeti sigale jabaan fedhe ni injifatamaa sigale akkuma gaazaan gubattetti arra wanti gubachaa jirte abboleeyyan kiyya waan si ajaa'ibsiisu keessa وهما غازت تبهيتو الرا رافان فانيون جرتو ديس تلافيفي سيقل إسرائيل شمبرون تنهيما خينيان على اللين سخين الرمبرر تجد الرا غرتي مانا أمتي خيسي جرتي مانا أمتي خيسي أورو إسرائيل تكاس تا إثيوبيا تينيا تكاس قياما خيسي جرني سيقل فرشون تن قالو يتي سينجان اندزان من دنو ماليغن የኢየሩሳሌም ልጅ የማሬ ልጅ በር ቢቢሲን አፋን ኦሮሞ ተኩፋር ረከቲ እስራኤል ማሬ አንቹ ፈጭቱፍት እስራኤል ማሬ ችፍንጫንቴ እስራኤል ማሬ ነምኒ ጀላ ቀቡ ዲደ ወኒ ጉዶና ማስ ሎላ ከነረተ አጃይበ ነሙ እንደተ ሚዲያን አዱኛ ጉቱን እስራኤል ሰከነ ጎቴ ጀቱ መረቡቴቱ ኢራን አከነ ጎቴ ኢራን ማሊፍ ነምኒ ሁንዲ جولتي تكو إسرائيل أكسيتي غرتي فوق إلى وجه مجايسا ترتي دلالي غرتي بقچون دندين خان إسرائيل أكسيتي رديما ترتي نمني هندي غوبتا سنتو تجرا بيخ مسلمة استي كريستانا استي وان أمتي إثيوبيا خنا أورو إسرائيل إثيوبيا تننتهين نما هومانيتين اتدغامتو سيغلي نما هومانيتين اتدغامتو هند مالتو خيسي جراني بيتا جولتي تكو أكتي إسرائيل الرديمتي داخو ترتي سنتو غازت أنيوتا الدنيا غوتو خنون دا خنا درد أبتا سيغلي يو تكو ما إيران بر تكو ما دابغوتي قدساني ميديا ننغم تكا فايدا كاكا بغرتيمي إسرائيل نتيد دا وجرى ربي جاء دبان دا جتي دردب دي نمنون درى دبان دي سيغلي إسرائيلي برا كنا غوتي كوتي درو إيراني كوتان إيران كنا غوتي مارو غوتي ميتركشو غوتي بربديسيتي هم نماري برب تكتي جسمي تكنو هيماني جيجو سيغلي هم نتي وان إسرائيل إيران غوتي تنا سيغلي إنجفنو اللي خرامي سوشال ميديا اللي سرت اللي لفت اللي إنجفنو قدو أركتي جيجو إيران برنا دعاي غودتي تو مخاتي سيغلي مالف صدركان امني غرتي اسرائيل جيبي دبوما فلسطين تناجچ اسرائيل فنيان قبته خيست لولي خيج سيبرنم توكو تركان في رفرجو ددبي ام فكينيا شيطان تيچوما امته خيني ديغ دغا جيرو خنا سلا جبان توكو دفيتوما ودين راخوتيني جباسن اكم غون اما جاور ما مكن مالف كجالن زيل مالف نمنو هندنو خنجالن اللين جاور أفان قوتون كيكو نسوداتا مالف سوداتا جي جاور نمان أدتهيتي وياني هنكاتو جاني غرتين امنوهم دي جلا مرسن وياني بقى أمريكان قوتون جلا سرارتسن جيجيري سيگلي وياني غرانا مقبدي نما هيدون نما تورچ قدون نما چچب سودان سيگلي وانا نما قدو ترتسن سيگلي جيجيري جيچو سنيفو ونين سنينجو وانا عجائبات دلقمي دبي أداتي
ta Israa'el